Daawwattoota keenya jaallatamoo bakka jirtan hundumaatti nageenya keenya kabajaaf jaalalaa isiniif dhiyeessina. Qophiin keenya egeree biyyaa kan torbanitti yeroo tokko karaa Waliif TV isin bira ga'u eegalee jira. Qophii keenya guyyaa har'aatiin dargaggoo jabaa tokkotu asnaa wajjin jira. Of ibsee gara marii keenyaa fi dhimmoota irratti xiyyeeffannu guyyaa har'aattan isin ceessaa nu waliin ta'an isiniin jedha. Daani'eel Tasfaayiiti. Gama ogummaa teeknikaatiin ammoo Oliyaad Badhaasaa fi Barnaabaas Hambisaa nafaana jiru. Isinis nu waliin ta'a. Ayyee. Galatoomii baga nagaadhaan dhuftee waamicha keenya kabajjee mee ofii makee daawwattootaa fi ibsitee achi booddee waan itti aanutti dabarra. Tole isinis naaffeeruu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jedha. GB Ayizariin jedhama. Ayizar gabaabaatti Ayizar jedhameen waamama. Dhaabbata mataa kootii Global Training and Consultancy jedhamuun qaba. Akkasumas immoo leenjiiwwan garaagaraa dargaggoota keenyaaf dhalootaaf kennu irratti argama. Ogummaadhaan ogummaa yeroo dheeraa dhaabbata gurguddaa hamma sadarkaa idil addunyaatti illee leenjii kennuudhaan akkasumas structurii dhaabbata isaanii hojjechuudhaan muuxannoo hedduun qaba. Kanaaf irra guddaa dhaloota irratti hojjechuu irratti argama. Keessumayyuu immoo guddina jireenya dhuunfaa yookiis immoo maayindiseet xiinsammuu isa jennu irratti bal'inaan irratti hojjechuu irratti argama jechuudha. Ayyee galatoomii. Daawwattoota keenya dhimmi keenya guyyaa har'aa irratti dubbannus dhimma dargaggoota onnachiisuu akkasumas immoo ga'oomsuu irratti maal gochuutu irra jiraata qaawwoo fuudhaaleen milkaa'ina dargaggoota keenya maal fakkaata kan jedhu irratti jechuudha. Kanaaf kan fakkaatan qabxiilee kan biroo irrattis kan dubbannu ta'a. Isinis nu wajjin ta'atii nu faana bu'aa isiniin jenna. Ayizar dargaggummaa kee akkamiin dabarsaa jirta? Kaleessi kee akkamii har'a maalirra jirta? Baay'ee namatti tola. Dargaggummaa koo hedduu itti fayyadameera yaada. Maaliif mucaa baadiyyaatti dhalatee guddateedha. Akka nama baadiyyaatti dhalatee guddate tokkotti wal'aansoo jireenyaa hedduu keessa darbitee dhuftee as keessaa. Daa'imummaadhaa kaastee wantoota hedduu daddabarsita jechaadha. Kanaaf achuma kaasee gaafan ilaalu adeemsa keessa jireenyi waan hedduu nu barsiisteetti. Kanaaf asii achi deebi'ee gaafan ilaalu yeroo daa'imummaatii kaasee wantoonni inni irraa baradhee jireenyaan keessa darbee sadarkaa yuunivarsiitiitti gaafa seennu yuunivarsiitiitti akkamitti akka dabarsinee gaafa dhufnee gara hojiitti seennu hojiirraa maal akka baradhee hunduma isaa gaafa asii achi ilaalu jireenyi barumsa sii kennaa deemti. Wantan asii achi itti deebi'ee komadhu tokko illee hin jiru. Jireenya koo keessatti jechuudha. Barumsan irraa baradhaa dhufe jireenyan darbe keessatti wal'aansoo gurguddaa ijoollummaadhaan of dandeessa. Achitti gaafa isa godaa fudhattu mana barnootaa gaafa seenuudhaa kaastu wantoota murteessitu wal qabsiistee gaafa fudhattee ilaaltu irraa baratta waan hundumaa isaayyuu. Kanaafuu wanti itti komadhu tokko illee hin jiru jechuudha jireenya amma deemnee dhufne keessatti. Kanaaf isatuyyuu dhalootaaf barumsa ta'a. Namooti baay'een yeroo takka iddootti dhalatan komatu waan utuun asitti dhalachuu baadhee warri jedhan jiru. Ati kaleessa koon komadhu itti? Hin komadhu. Maaliifan hin komadhu sitti fakkaate utuun sana keessa hin darbu ta'ee har'a maalin itti himaa dargaggoota kanatti dhaloota kanatti maalin himaa utuun adeemsa karaa dheeraa fagoo deemee hin baradhu ta'ee maalan itti haasa'a ijoollee kootti iyyuu maalan haasa'a dargaggoota kanattis immoo maalan qabadhee itti haasa'uu danda'a hin danda'ama maalin ittiin jedha. Kanaafuu chaalenjiin an dabarsee dhufe sun wal'aansoon an dabarsee dhufe suni inni mataansaa jireenyadha. Jireenyatti irraa dubbatama jechuudha. Kanaaf waan an komadhu tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Maaliif gaafa namoota gurguddaa iddoo gurguddaa ga'anis fudhattee ilaaltu wal'aansootu iyyuu waa akka isaan uuman isaan godhe. Dandeettii uumaan siif kenne dandeettii waa uumuu keetii illee baastee kanatti itti fayyadamtu sanaan wal qabsiisteetu jechuudha. Kanaaf anaan hedduu na fayyade. Kanaaf dargaggummaa koos waan hunduma isaa waan kaleessa darbe tokkotti illee komee hin qabu. Milkaa'inati umurii kee keessatti lakkooftee tokko lama waan dargaggootaaf ibsitu jira? Sirriitti inni jalqabaa
waan lafa kanarra jiraataniif beekuun milkaa'ina isa guddaadha. Maaliif lafa kanarra jiraadhaa jira kan jedhuuf gaaffii dhalli namaa deebiitti argachuu qabu isa murteessaadha jechuudha. Maaliifan jiraadhaa jira. Kanaaf isa jalqabaa maaliif akkan jiraadhaa yeroo argachuun koo milkaa'ina guddaadha. Isa immoo jalqabeera jechuudha. Ittan hojjechaa jira. Fakkeenyaaf yoo fakkeenya fudhattee ilaalte durattan amma dhaabbata sadarkaa daayireektararra ga'eera. Piroofeeshinii kootiin qacaramee sadarkaa daayireektararra ga'eera. Konkolaataan naa kennamee wanti hundumtuu faasilitiin jijjiira. Isa fudhadheetan isaan hojjedha ture. Naagali amma yoomiittan akkasittiin jiraachuu danda'a. Qacaramanii hojjechuun naannoo fayyadeera. Maaliif yoo jette dhaabbilee garaagaraa keessan hojjedhee dhaabbilee garaagaraa sana keessatti akkamitti dhaabbileen hojjetamu akka danda'u yoo NGO ta'e NGO seenee hojjedheera international NGO jechuudha. Kanaaf akkamittiin dhaabbata gargaarsaa alaa tokko keessatti wantooti gurguddaan akkamitti namoonni nama gargaaruu danda'u kan jedhu irraa baradheera. Dhaabbata gurguddaa warshaa gurguddaa keessa seenees hojjedheera. Akkamitti dhalli namaa warshaa hojjetaa jira kan jedhu irraa fudhadheera jechuudha. Fakkeenyaaf warshaan dhaabbatan keessa hojjedhe keessaa inni tokko dhaabbata 15 ol of jalatti qaba. Namooti dhaabbata sana hundeessanii mana mataa isaanii hin qabani. Mana kiraa keessa jiraatu. Maa inni icitiinsaa jedheen gaaffii of gaafadha. Amma dhaloonni keenya inni guddaan ammatu qarshii argateetu qabeenyaa qabaate inni jalqabaa kan inni irratti kaayyeeffatu maal sitti fakkaate manan bitadhaa kanan godhadhaadha kan inni jedhu. Yoo sii galeera ta'ee wantooti dursuu qabanii mul'ata kee jiraachuudha malee mana ijaarrachuu konkolaataa bitachuu waan kan biraa miti wantoota mul'atan sana miti jechuudha. Kanaaf gaafa sii galee mul'ata kee jiraattu waa'een manaa waa'een maalii wanti lafa kanarraa gaaffii sittiin ta'u jechuudha. Kanaaf namoonni kun maaliif kana godhu kan jedhu laaleera. Isaanii mul'ata isaanii jiraataa jiru beektaa yoo barbaadan boriitu mana isaaniis bitachuu danda'u maaliif miiliyeenaroota. Kanaaf irra guddaayyuu maalti isaan rakkise qarshii qaban sanaanii mana barbaadan kireeffatanii keessa jiraachuu danda'u. Icitiin irraa baradhee jechuudha. Maaliif inni guddaan anammaa maalan jiraadhee ofii koo itti gammadee namooti kaan immoo irraa argatanii itti jiraatanii darbuu danda'u kan jedhu argachuun anaaf milkaa'ina guddaadha jechuudha. Ayyee kanaan wal qabsiisee waan ansii kaasuu barbaadu ammaatii dhaabbata keessa qacaramee hojjechuun koo na fayyadeera jettee yeroo baay'ee immoo dargaggoota yuunivarsiitiidhaatii eebbifamanii ba'an yeroo baay'ee jechuudha. Kan jedhamu hojii uumuu achii ba'anii hojii uumuu akka isaan qaban kaafama yeroo baay'ee. Utuun qacaramin dargaggooti kun gaafa dhaqanii hojii uumanii waan tokko hojjetan dhiibbaan qabaatu akkamitti ilaalta muuxannoo dhaabbataa fudhachuun akkaataa itti orgaanaayzeeshiniin hundeeffamu beekanii ekspiriyaansii muuxannoo sana fudhatanii ba'anii kan ofiitti ce'uuni waan tokko akka ta'e kaaste. Yuunivarsiitii maa kallattiin ba'anii moo hojii uumuun akkam? Inni guddaan xiinsammuudha. Maayindi seetii. Kan koo yoon fakkeenya na fayyaduu isaanii sitti meera. Asii gadi immoo deebi'ee waan tokko yoon sii kaasuu barbaade amma anituun kutaa 10tti biyya bunaattiidha kan hin dhaladhee guddadhe. Biyya koo bunatu jira. Kanaaf oomisha bunaa irratti baay'ee deemuu hin danda'a. Carraa sana hin qaba. Fakkeenya koo yoon fudhadhee ilaalee yeroo sana utuun of danda'ee beekee akkaataa itti biizinasiin hojjetamu naagalee utuun yeroo sana hojii jalqabeera ta'ee amma har'a deemaa jiru kana gararraa eessaaf eessa deemuu hin danda'a. Maayindi seetiin barbaachisaadha. Yeroo sana namni si gorsu jiraachuun dirqama ta'a. Akkamitti akka kaatee akkamitti akka hojjettu akkamitti wantoota sanatti milkaa'uu dandeessa kan jedhu sun barbaachisaadha. Kanaaf wantichi barnoota xumuruu dhattee qacaramuun dirqama hin ta'u. Akkaataan itti jalqabdee waan sana hojjettu beekutu sirra jira. Namni teessisee wantoota sana si barsiisu yoo jiraate yoo kan si gorsu yoo jiraate ati ofii keetii teessee irratti wanta sana irratti hojjettee namoota kan biraa waan sana hojjetaa jiran irratti muuxannoo ga'aa fudhattee waan ga'aa qabattee deemta yoo ta'e kallattiidhaanii maaliif yuunivarsiitii iyyuu dhaqxaa utuu yuunivarsiitiin galiin iyyuu kutaa 10tti
hojii hojjechuu jalqabuu dandeessa. Inni guddaan akkamitti akka hojjetamu karaa isaa beekuu danda'udha. Inni jalqabaa jechuudha. Kanaaf warri yuunivarsiitiidhaa baratanii xumuranis kallattiidhaan wanta hojjetamu sana karaa ittiin hojjetamu argatanii leenjii ga'aa fudhatanii jennaan. Fakkeenyaaf leenjii amma nuti kenninu xiinsammuu irratti maayindiseetii jennee kennina. Ijjiteewwan milkaa'inaa guddina jireenya dhuunfaa kan jedhuun wal qabsiisneetu leenjii kana kennina. Leenjii kana ga'aatti argatanii jennaani kallattiidhaan hojiitti galanii hojii sana hojjechuun hin danda'amu. Ayyee kan biraa kana sii kaasu asumaan wal qabsiisee jiru waa'ee maayindiseetii kaaste. Biyya kana keessatti amma yeroo baay'ee biyyoota guddatan keessatti namni birrii kaffalee leenjii fudhata. Biyya kana keessatti immoo yeroo baay'ee jechuudha waa'een maayindiseetii immoo yeroo dhiyoodhaa kaasee jechuudha leenjiiwwan akkas akkasii kun dhaga'amuu eegalanii jiru. Maayindiseetii dhumtii akka bu'aan qabnetti warri yaadan jiru leenjiiwwan akkas akkasii jechuudha akka motivational speakerii wayiitti warri yaadan jiru. Waan kana irratti hagam milkooftanii jirtu fiidbaakiin jiru maal fakkaata? Sana irratti waan leenjistuuf jechuudha. Sirriidha. Maal fayyada dhaloota kanas? Gaaffii sirrii kaaste. Wanta deebiitti argachuu qabudhas. Ilaalchi bakkee jiru maal sitti fakkaate motiveeshiniif maayindiseetii yookiin immoo personal developmentiin garaagarummaa qabu. Motiveeshiniin akka namamee afuuffee afuufuu callumedhee afuuffee ishee mana ittiin babbareechuudhaaf ka'atanii akka sanaa hin dandeessaa, hin gootaa, hin milkooftaa jedhanii qilleensumarraa wantoota tokko tokko jechootuma yuutuubiirraa sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota daddarban sanaa hin dhaga'u namoonni. Kanaaf hin dhaga'u akkuma afuuffee sanaa dhaqee maal taasitti fakkaate karaa ittiin hojjetanu akkamitti akka hojjetanu tooftaasaa ittiin agarsiisan waan ta'eef inuma dandeessu jedhanii machumarraa iyyamaa oola waan ta'eef namoonni kun nan danda'a jedhanii dhaqanii waan ta'e jalqabanii akka afuuffee sana dhaqanii afuuffeettiin gaafa xaaxuuftu afuuratu keessaa yaa'a duwwaa taati jechuudha. Kanaaf namoonni kunis dhaqanii gaafa waan sana jalqabanii jedhanii itti milkaa'uuf dadhabanii lamuu lammataa namoota akkasii kanan dhaga'u jedhu. Kanaaf garaagarummaa qaba. Maayindiseetiin isa jalqabaa dandeettii ofii beekuudha. Akka an dandeettiin koo maalodha. Uumaan nama akkamii anaan na uume kan jedhu fi gaaffii kennuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf addunyaa kanarraa maal jedha Albert Einstein namni hundumtuu qaroodha jedha jiiniyeesiidha. Namni hundumtuu jiiniyeesiidha jedha. Haa ta'u iyyuu malee nama hundumaa immoo walqixa madaalla yoo ta'e madaallii sana guutuu dhiisuu danda'udha. Fakkeenyaaf bineensota hundumaa wal bira keenyee arbaanis qamaleedhaanis muka yaabii yoo ittiin jenne arbi iddoo sanatti hin quba qurxummiin muka yaabiittu oo ittiin jenne hin kufa iddoo sanattiidha. Kanaaf iddoo isaa qaba. Namni hundumtuu sammuun keenya kun mataansaa darbee rakkoo uumamaan namoota muraasa mudatu irraa kan hafe sammuun nama hundumaa miimooriinsaa waan si dhibu moobaayilii harkatti baadhannee jiru kana miimooriinsaa inni guddaan 200, 300, 500 ta'uu danda'a mitiire. Sammuun keenya kan nama fayya buleessaa tokko miiliyoonii 2.5dha. Gigaabaayitii jechuudha. GB miiliyoonii 2.5dha. Niiroonota biiliyoonaan lakkaa'aman, saayinaapsota biiliyoonaan lakkaa'aman, seelota biiliyoonaan lakkaa'aman qabna. Biiliyoonii 100,000. Kanaaf dhanni keenya kun guutummaan isaayyuu inerjiidha yookiin immoo anniisa isa jennu sana inerjiidha guutummaan dhanna keenya. Kanaaf akkaataa itti hojjetu beekuu danda'uudha jechuudha. Maayindiseetiin ni jennu kuni akkamitti hojjetama guddina jireenya dhuunfaa irratti wantoota nuti barsiifnu namni kun akkamitti waa jalqabee danda'uusaa amanee hojjechuu danda'a kan jedhuyyuu barsiifna jechuudha. Fakkeenya hoonsii fudhadhee asirratti ilaalee wanti nuti qaamni keenya guutummaan kun eebba keenyadha. Gaaf tokkotu asirrattitu waa'ee maayindiseetii kanarrattitu barsiifnu fakkeenya fudhanneetuyyuu viidiyoo garaagaraatiin barsiifna beekta. Niik Fujisis namicha jedhamu sana harkaaf miila namicha hin qabne sanayyuu fakkeenya fudhannee viidiyoo isaa agarsiisaadhayyuu barsiifna. Kanaaf namichichi baay'ee itti tolee nu dhaggeeffatayyuu maal jedhe sitti fakkaate waaw ajaa'iba jedhe maal jennaani utuun akka niik ta'ee aniyyuu nan hojjedhan ture jedhe.
Akkanii harkaaf miila utuun hin qabu ta'ee anis yuunan hojjedhan ture. Harkaaf miila utuu qabu waan hojjechuu qabu hojjechuu kan hin dandeenye otoo akka niik ta'e immoo akkama ta'udha. Namootatu dhaqanii daandiirra fuudhanii geessanii achi ka'anii akka inni kadhatu godhama jechuudha. Silaa utuu akkas ta'eera ta'e. Kanaaf nu immoo fayya buleessadha. Wanta nuu kenname kana mataa isaatti ofitti amannee uumaan dandeettii addaa sammuu addaa nu keessa kaa'uusaa kanatti beeknee itti fayyadamuu danda'u keenyatiyyuu baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf isa kana agarsiifna. Isa jalqabaa amma namni baay'een taa'ee maal komata? Maatii isaa komata, lafatti guddate komata, jireenya kaleessa dabarsee komata. George Bernard Shaw namichi jedhamu tokko kanarratti qorannoo dhiyeessee qaba. Kanaaf maal jedhe sitti fakkaate namni hedduun namni baay'een haala keessa jiru komata'edha. Namooti milkaa'oon immoo namoota haala keessa jiran komatan utuu hin taane haala mul'ata isaaniif deemuu barbaadanii kan argatan. Yoommoo wanta mul'ata isaanii abjuu isaanii wajjiniin deemu barbaadanii kan hin arganne ta'anii waan abjuu isaaniitii wajjiniin wal faana isaaniif deemu uumanii kan itti jiraatanidha. Kanaaf namoota nuun jalqabumaa kaasnee of dandeessisuu danda'udha jechuudha. Akaakayyuuf isaa, abba'ee isaa, lafatti dhalate, maatii isaa, haala naannoo keessatti dhalate sana komata utuu hin taane, mootummaa komata utuu hin taane, ganda dhaqee gandii iddoo kennuu fi lafa kennuu fi waa gochuu fi didee sana komata utuu hin taane dandeettii isaaf kennametti fayyadamee asumaa ka'ee waan isa bira jiruuni waa uumeetti jiraachuu danda'uu isaa isa barsiifna jechuudha. Ayyee kanaan irratti kanan si dabaluu barbaadu amma yeroo baay'ee sa'aatii amma jiru kana keessatti jechuudha akka fakkeenyaatti yoon si fudhadhe dargaggooti keenya jechuudha waan qabatamaa hojii jireenya isaanii geeddaruu danda'u caalaa waan showuu irratti yookaas immoo waan isaan mul'isu yookaas waan itti mul'atan hojjechuu irrattidha kan isaan xiyyeeffatan amma. Industirii moodelingii gaafa jiru namni hundumtuu moodela ta'a. Industiriin aartii gaafa dhufu koomedii gaafa dhufu namni hundumtuu sana ta'uu barbaada. Yeroo industiriin meekaappii waan akkas akkasii aartii kun dhufu namni hundumtuu addunyaa sana industirii sanatti wal duukaa didichuutu jira. Isa kanarratti gorsi ati laattu yookaas waan ati taajjabde maaltu jira? Baay'ee gaaffii bareedaa kaaste. Maal sitti fakkaate amma dammaquutu nurra jira. Sooshaal miidiyaa yookiin immoo miidiyaaleen jaarmiyaaleen hawaasaa kuni baay'ee baay'ataniiru amma. Yeroo namaa irra guddeessa kan nyaataa jiru sisadha. Amma namni yeroo baay'ee taa'ee tiiktookii kanaas ari'aa oola. Tiiktookiin fakkeenya fudhattee ilaaltee modelingis jedhii, tiiktookis jedhii, sooshaal miidiyaarra oolus jedhii namoota hojii kooti jedhanii karaa inni itti galee argamsiisu argatanii mul'ata isaanii abjuu isaanii godhatanii namooti deemanu namooti itti milkaa'eeran namooti baay'ee qubaan lakkaa'aman jiru. Kanaaf namooti akkasittiin itti yaadanii kanaaniin hojii hojjedhanii namoota kanaan dura hojii sana hojjetaa jiran qoratanii adda baasanii gargar baasanii wantichi akkaataa itti deemsisu kun biizinesiidha jedhanii namoota murteeffatanii ka'anii fi isaan kun adda baafachuuti isaanirra jira. Qulqulleeffachuu akkamitti kanaan hojii hojjechuun danda'ama. Kanaan wanta barumsa dabarsu kanaan hojjechuun akkamitti danda'ama. Akkamitti dhaloota kana fayyaduu danda'ama. Dandeettii ana keessa jiru immoo akkamittan baasee dhaloota fayyaduu dhaloota bira qaqqabuu danda'a kan jedhu sana qoratanii ilaalanii. Wanti kun immoo galiidhaanis karaa galiitiinis yoo ilaalame galii isaaniif argamsiisuu akka inni danda'u qoratanii bira ga'an taanaani isaan kun itti yaadanii qulqulleeffatanii hojii mataa isaanii fudhatanii itti galuu danda'uutu irra jiru. Kanarraa kanaaf abaluu deemeen itti milkaa'a yookiin immoo calluma hidheen maaliif akka sochoosaa maaliif akka garagalchaa jiran mataa isaaniillee namoota hin beekne jira jechuudha. Amma naan galuu beektaa yeroo baay'ee akkas ta'eemii kan biyya kanaa kana ta'eem abaluu sana godheemii an dhugaasaa dubbachuudhaafi miidiyaalee kana limiit godheen itti fayyadaman. Yoo na fayyada irraa kana fi yoo odeeffannoo ga'aa irraa argachuudhaaf dhaqee seenee yeroo murtoofte keessatti dhaqee seenee odeeffannoo irraa argachuudhaaf dhaqee seenee irraa kana fi yeroo koo achirratti hin qabu.
waan na fayyadu waan boriitu naanna guddisee dhaloota guddisuu danda'u irratti hojjechuudha kan koo kaayyoon koo jechuudha. Kanaaf qulqulleeffatanii itti deemuun akka irra jiru gorsa kana dhaamsa kana dabarsaaf dhalootaaf jechuudha. Ayyee amma aadaan hojii biyya keenya keessa jiru yeroo baay'ee jechuudha namooti waan qabatamaa tokko argachuu barbaadu waa'ee motiveeshinii itti si deebisuu barbaada. Al takka takka namoonni waan isaan irraa ka'an gaafa dubbachuu barbaadanii abaluu birrii 15 nan daldala kana jalqabe. Yeroon hojii kana jalqabe birrii 200 qaba. Namooti jedhanii dhugaa ba'an jiraachuu danda'u akka jedhan sanas immoo milkaa'uu danda'u. Dhaloota amma jiru immoo waan sana fudhachuu barbaadu. Waa harkatti qabatamaa waan qabatamaa tokko arguu barbaada. Haala addunyaan irra jirtu wajjin wal qabatee jechuudha. Isa kanarratti yaadiif gorsi ati qabdu maal? Gaaffii sirrii kaaste namni yeroo baay'ee qarshiin utuu dhufee harkatti kennameefii jaallata. Teknooloojiin waan baay'ee nu jijjiireera baay'ee bareedaadha. Haa ta'u iyyuu malee ka'umsi keenya baay'ee murteessaadha. Ilaalchi keenyas baay'ee murteessaadha. Qarshii asitti naa fidiitii kanan godhee si agarsiisa jedhanii gaaffii gaafachuu sanarraa an dandeettii koo keessa koo jirutti fayyadamee maaliin hojjedhe kan jedhu sana beekuun nurraa baay'ee mi'aa dhandhama jireenyaa dhandhamachuutu nurra jira jireenya keessatti jechuudha. Fakkeenyan sii fudhadha. Amma namoota kanaan dura milkii shoo irratti namoota gurguddaa waameen haasofsiisa. Isa muuxannoo isaanii gaafa irraa qoodanii gammadaadhayyuu sitti haasa'u. Wanta dabarsan waan xinnoo irraa ka'anii bilcheessaa dhufanii gaafa isaan haasaan isaanii sun irraa mi'aa deemu. Kanaaf haasaa mi'aa kanatti irraa argattu namoota jireenyaan dabarsaa dhufan sanarraatu haasaa mi'aa argatta. Kanatu barbaachisaadha jechuudha. Wanti namoota immoo gaafuma miidiyaa kanarratti dhiyeessitee muuxannoo isaanii akka isaan qoodanu akka isaan irraa haasa'anu gaafate fiddeettu abaluu hatee fidee abaluu kanadhaa kan itti jedhanus immoo hin jiraata jechuudha. Maaliif seenaa haasa'u baay'ee hin qabu namni sun. Kanaaf namootis dugduuba isaa waan beekaniif jechaadha. Asirratti maalan itti sii dabaluu barbaada? Ofirraa kaanee garaa keenyarraa waan itti nutti tolu tokko waan itti gammannu tokko gaafa fudhannee isaan hojjechuu jalqabnu mi'aansaas akkuma sanadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni nama kan biraa bakkeedhaa fidee daa'ima tokko bakkeedhaa fidee guddisee fi namni ciniinfatee da'ee guddifate garaagarummaa qaba. Kanaaniin walisii qabsiisuu barbaada. Kanaaf namooti ofii uummatanii biizinasii ofii uummatanii itti jiraatanii fi namooti immoo maatii isaaniirraa biizinasii dhaalanis garaagarummaa qabu. Kanaaf maal godhu sooressonni yookiin namooti qabeenyaa qabanu baay'een isaanii maal godhu ijoollee isaanii sitti fakkaate amma fuudhanii yoo waan tokko itti kennanii ijoolleen sun qabaasaa hin beekan hin balleessu waan ta'eef maal godhu sitti fakkaate dhaqanii goda akka isaan hojii seenanii hojii jalqabanu godhu. Amma qarshii ittiin kennanu hojiidhaan akka isaan muuxannoo dhandhama isaa akka isaan baraa dhufanu godhu. Maaliif yoo dhandhama isaa akkaataa itti hojjetanu akkaataa keessa darbanu yoo hin beekanu ta'e ijoolleen kun boriitu biizinasii ijoollee maatiin isaanii yeroo dheeraatti fudhatanii itti dadhabanii guddisan sana kuffisu waan ta'eef muuxannoo sana keessa akka isaan darbanullee isaan godhu jechuudha. Kanaaf karaa sanaan seenanii itti seenanii dhandhamatanii baruudhaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Dhaloonni kun dargaggoon kun kanarraa ka'uu danda'utu irra jira kan jedhuun itti sii dabalu. Haa ta'u gara goolabuutti deemna. Ati barreessaadha hanga geessu beektaadha kitaaba kee kanarraati. Qabxiin as keessatti ani argaa jiru tokko paraadaayimii kee jijjiireedha. Maal jechuudha? Paraadaayimii kee jijjiire jechuun gaaffii baay'ee ajaa'ibaa tokko kaaste. Nu amma Aayizar irraa kuni Daaniin irraa kuni wanta ijoollummaa isaatti kaasee itti guddateedha kanarraa ga'ee jiru kun jechuudha. Kan paraadaayimii jechuun isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa dhaladhu kaasee wanti ana keessa seenee maqaan isa jalqabaadha. Paraadaayimii jalqabaadha. Amaleeffannaa gurraa amaleeffannaa garagaraati paraadaayimii jechuun. Afaanan dubbadhu afaan Oromoo kun paraadaayimiidha.
Maqaan koo paaraadaayimiidha. Sadarkaan barnoota koo yookiin immoo sadarkaan galii koo paaraadaayimiidha. Paaraadaayimii jechuun isaa kaleessa naannoo keetii guurrattee itti guddattee as geesse eenyummaa kee irraa murteesse kana yoo barbaadde immoo jijjiirtee wanta ta'uu barbaaddu dandeettii kee isa sirrii wajjin waan wal madaalu tokko uummattee itti jiraachuu dandeessa jechuudha. Paaraadaayimiittan si deebisan mallee. Fakkeenyaaf utuu daa'imummaa keetti asitti dhalatte haa ta'uyyuu malee biyya Ingiliziituu si geessine maal haasofta? Afaan Ingilizii haasofta miti? Daa'imummaa keetii kaasnee yoo Mr. Johnson siin jenne eenyu ettee of himta? Mr. Johnson etteetu maqaa kee dubbatta. Kanaafuu wanti hundumtuu paaraadaayimiidha jechuudha. Amma nuni dhaladhee lafanitti guddadhe keessatti hin qonnaa horii hin qabaannaa naannoo keenyatti amma tokko akka koo biratti hin guddadhe akkoon kun naannoo sanatti bakka qabdi wanta hin gaa jedhamu naannoo sanaaf waan gaa jedhamu qabdi. Haa ta'uyyuu malee takka waa'ee miiliina dhageen beeku waan si dhibu daa'imummaa kootti. Kanaafuu waa'ee miiliinaa argachuu nan danda'a kan jedhu of amansiisuudhaaf maayindii seetii barachuutu narra ture. Argitee akkan hojjedhee fiduu danda'u leenjii irratti fudhachuutu narra jira. Achii jalqaba. Achii jalqaba. Kanaafuu namni amma sadarkaa jireenya irra jiraataa jiru kana of amansiisee an miileenara ta'uu nan danda'a kan jedhu kana amanuudhaaf maayindii seetii yookiin immoo paaraadaayimii jijjiiramuutu irra jira. Paaraadaayimiin kun immoo guyyaa tokkotti hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf maqaa gaafan jijjiirradhu Aayizar kan jedhu kana anatu jijjiirrate. Maatiin koo maqaa kan biraadhaan na waamani. Ani maqaa Aayizar jedhamu kana gaafanii jijjiirradhu maaliifan jijjiirradhe yoo jettee kitaaba barreessuun barbaada. Barsiisuun barbaada. Sadarkaa addunyaatti influensi gochuun barbaada. Kanaaf immoo maal gochuutu narra jira maqaa koo irraa ka'ee influensi gochuudhaaf. Fudhatamummaan koo iddoo garaagaraatti asitti dhaladhe ofirraa ka'uutu narra jira. Naannoo koo namoota jiran irraa ka'uutu narra jira. Haa ta'uyyuu malee immoo kanan dhaladheef akka addunyaatti hin dhaladhe waan ta'eef iddoo limiit godhamee naa kennamee hin jiru. Oromiyaan qofti naan kennamne, Itoophiyaa qofti naan kennamne. Kanaaf iddoo kamiin iyyuu deemee jiraachuu akka hin danda'uuf na kaayana waaqni lafa kanarra. Kanaaf influensi gochuudhaaf maqaa jijjiirrachuutu nurra ture. Maqaa kana gaafan jijjiirradhu maqaa isan jijjiirradhe baruudhaafi maal gochuutu narra ture sitti fakkaate waajjira jijjiiruutu narra ture. Maaliif yoo jette maqaa duraatiin na waamu maqaa haaraa jijjiireen dhufeedha gaafan itti dubbadhu maqaa sana dafanii fudhachuu dadhaban. Kanaaf nuu qabamuu dide maqaan kee maqaas haaraadhaan si baruu dadhabne naan jedhan. Kanaafuu tooftaa'eetan faladhe. Kanaaf anis of barsiisuu hin dandeenye waan ta'eef isaanis ittiin baranii na waamuu hin dandeenye yeroo itti fudhate waan ta'eef waajjira haaraan jijjiire. Gaafan waajjira haaraa jijjiiree dhaqee seeneedhu gaafa jalqabaa guyyaa jalqabaa gaafan dhaqee waajjira haaraa seenu Aayizar jedhanii na waaman. Innaan si'a 3 dabarfadhe. Maaliif? Ittiin barreeniyyuu. Si'a 3 dabarfadhe. Kanaafuu torban tokko natti fudhateera maqaa haaraa fudhachuudhaaf. Torban tokko booddee immoo maal ta'e maqaa haaraa kanan baree ji'a tokko booddee maqaa isa sana tasumaayyuu nan dagadhe. Kanaafi sadarkaa jireenyaa galii argachuu barbaannu kana paaraadaayimiidhaan kaa'achuutu nurra jira. Waa'een abjuu kana keessa jirti kitaabatti kana keessaa furtuu jireenya milkaa'inaa itti hanga geessu beektaa kan jettu kuni. Waa'een abjuu jira. Waa'een galii argachuu barbaannu kaa'achuu jira. Waa'een amaleeffannaa. Namooti milkaa'ooni namooti qabeenyaa gurguddaa horataa jiran jireenya barbaadan jiraachaa jiranii jireenya barbaadan sana dizaayin godhani ta'aniitu boocaniit isa jiraataa jiru. Kanaaf kaleessa waan jiraataa jirtu kana ofirraa mulqitee lafa keessee boriitu waan jiraachuu barbaaddu jiraachuu dandeessaadha. Kanaaf paaraadaayimii jechuun walumaa galatti jireenya kaleessa jiraataa jirtu kan hin barbaanne sana ofirraa mulqitee achi keessee jireenya jiraachuu barbaaddu immoo teessee boocee isarratti hojjettee sammuun kee hin amana. Paaraadaayimiin wal qabsiisee maalan siin jechuu barbaada konsheesiif sabkonshees maayindii waan jedhamutu jira. Sammuu dammaqaadhaaf sammuu dhokataa waan jedhamutu jira. Kanaaf yeroon keenya waan hin geenyeefan fiffiigaa argite. Kanaafuu isaan kana hundumaa wajjiniin wal qabata.
Arra kaanee arra miti. Gaafa mana barnootaa seennu zeeroo ennee baranne miti nu duwwaa ennee baranne warri kaan zeeroo jedhanii baratan. Lakkoofsa tokkoon tokko ennee baranne warri kaan immoo lakkoofsa kan biraadhaanii kan biraa jedhanii baratan. Fakkeenyaaf duwwaan kun akka biyya kaanitti yoo fudhattee ilaalte hiika garaagaraa qaba. Geengoo jechuu dandeessa. Gaafa mana barumsaa seenneennu barsiisaan ilaa ijoollee guyyaa irraatii kaasnee lakkoofsa barannaa lakkoofsa moo gaafa barannu duwwaarraa kaana hedheetu kun ilaa akkas geengoo maree kaayetu duwwaa jedhana wajjinedha. Duwwaa echaatu duukaa baranne jechuudha. Kanaaf duwwaatu nu seena. Akkuma kanayyuu wantooti jiran hundumti isaanii nu seenaa deeman jechuudha. Amma daa'imni tokko yeroo jalqabaatiif gaafa dhalateedhu dhufee amma hin daa'ima miti raasitti gaafa daa'imu abidda irraa eegna ibidda akka inni dhaqee daa'imni hin tuqnee fi waan isa miidhutti akka inni hin tuqnee fi irraa eegna. Kanaaf dhis hin tuqin kan jedhu kana irra deddeebiinee itti haasofna. Kanaaf daa'imnitu daa'imaa yeroo dhaqee tuquu barbaadeetu waan iftu kana amma iftu kana tuquu barbaadeetu akkas jedhee nu ilaala. Maaliif akkas jedhee nu ilaala? Na dhowwu jedhee shakka. Yoo dhis hin tuqin yoo henneeni hin dhiisa. Maaliif hin ta'uu hin dandeessuu hin danda'amuutuyyuu yeroo jalqabaatiif keessa seena jechuudha. Amma hin danda'amuun kun durumaa kaasee nu keessa seeneera. Amma immoo hin danda'ama hojjechuu nan danda'a. Miiliyeenar ta'uu nan danda'a. Ani tajaajilaa jabaa tokko ta'uu nan danda'a. Sadarkaa barsiisuu kootiin barsiisaa sirrii ta'uu nan danda'a. Bakka wanta qabatee jirutti sadarkaa maximum potentiaalii kee jiraadhu jedha Miles Monroe. Kanaaf sadarkaa maximum potentiaalii keenya yookiin dandeettii keenya isa xumuraa sana isa uumaan nu keessa kaa'e sana sadarkaa itti jiraannu sana itti jiraachuu danda'uudhaaf of amansiisuu danda'uutu nurra jira. Kana galatoomii yeroon keenya nu daangesseera. Dhumarratti ergaa nati qabdu yoo jiraatte yeroo bareedaa waliin dabarsineerra carraasii keenya asumatti kan goolabnu ta'a. Akka biyya keenyaatti kitaaboleen garaagaraa barreeffamaniiru. Xiinsammuu irratti kan ilaallatanii jechaadha. Kanaaf kitaabolee kana dubbisuu akka danda'an dargaggoota gorsuun barbaada. Kana duwwaa miti karaa danda'ameenii balaaleffachuurra jibbuu kanarra as keessa maaltu jira wanti barumsa kennuu danda'u waan jiru waan hundumaa keessaa waa fudhachuu danda'u kana akka amaleeffatan gochuu barbaada. Isa kanarratti hojjechuudha kaayyoon koosi. Milkii gaarii siif hawwii nagaa hojii gurguddaa hojjechaa jirta dargaggoota keenya irratti barsiisuu lafa barsiisuun geenye immoo kitaaba keetiin illee jechuudha. Iddoo baay'ee ga'aa jirta. Kanaaf ittisi milkii gaarii siif hawwina. Qophii keenya egeree biyyaa guyyaa har'aa asuma irratti kan goolabnu ta'a. Nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen waliif TV hafan itti ufanii jiru daawwadha. Andaaniil Tasfaayiiti. Olii Badhaasaaf Barnaabaas Hambisaa ogummaa teeknikaatiin na waliin turan. Yeroo gaarii.